Akkam jirtu ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi isin biraa jiraatu. Dhugaa dubbachuu fi viidiyoo guyyaa har'aa ilma Oromoo tokko faannoon qabdee yeroo harka irraa muran laalee xumuruu dadhabe. Gocha hammeenyaa osoo namni lubbuun jiru qottoodhaan harkana jala qabe sirraa muraa jedhanii sadarkaa sanitti ilma Oromoo akkas gochuun waan hedduu garaa nama gubaati. Waan hedduu hammeenyi hagana ga'u kun biyya kana keessatti deemuun baay'ee nama guba, baay'ee nama aarsa. Kan Boorana keessatti du'u ilma Oromooti. Kan Gujii keessatti du'us ilma Oromooti. Ka achii ajjeesus Oromoodha. Ka Arsii keessatti du'us ilma Oromooti. Ka Harar keessatti du'us ilma Oromooti. Ka Walloo Wallagga keessatti du'aa jirus ilmaan Oromooti. Kan Tuulama Shawaa lamaan keessatti har'a dhumaa jirus ilmaan Oromooti. Kan fixaa jiru tokko mootummaa. Kan fixaa jiru faannoo. Ka dhuman immoo ilmaan Oromooti. Sirni har'a biyya kana harkaa qabu aangoo maqaa Oromootiin harkatti qabatee ilmaan Oromoo deebisee yoo ficcisiisu dantaan sabaa dhabamee dantaan teessoo ofii yeroo dheereffachuuf jecha ilmaan Oromoo obboleewwan lafaa fi lafee takkaa haadhaa fi abbaa tokkoo ilmaan Oromoo golee Oromiyaa hunda keessatti reeffi isaanii bineensa nyaatamaa jiru ka ajjeesanii awwaalcha dhabsiisan. Kana yeroo arginu hedduu gaddina. Osoo gama tokkoon mootummaan ilmaan Oromoo qe'ee fi qabeenya isaa irratti gubee maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun kaanii shakkamaa jedhee kaanii yakkamaa jedhee nama nagahaa mana isaatii gabbaasee yeroo ajjeesanitti gama kaaniin immoo ilmaan Oromoodha. Ilmaanuma Oromoo faannoon qabdee yeroo harkaa fi morma irraa murtee harkatti hin deemtu. Gochi waggaa 2 dura Wallagga keessatti taa'ame ilmaan Oromoo mataa irraa muranii naannoo Amaaraatti hin galan ka har'allee Oromiyaa keessatti harka irraa muranii harka isaa harkatti qabatanii deemanii Oromoo maal keessa akka jiru garamitti akka deemaa jiru tilmaamuun nama dhibu. Gama tokkoon Oromoodhaa fi Oromoo gidduu dhukaasni rasaasni dhaabbachuu qaba kan jedhu leellistoonni biltsiginnaa sooshaal miidiyaa hawaasaa irratti afarsaa jiru. Jechi dhugaadha. Ilmaan Oromootii fi Oromoo gidduu rasaasa osoo hin ta'in tokkummaatu nu gidduudhaa bareeda. Haa ta'u immoo barreeffamaani miti. Tokkummaan Oromoo dhugaan haqaani kan barbaadamu malee barreeffama barreessanii tooftaa ittiin ilmaan Oromoo burjaajessan kanaa miti ka Oromoon barbaadu. Qabxiin kiyya guddoon dhiiroo guyyaa har'aa viidiyoo karaa telegiraaman akkaataa itti ilma Oromoo
qottoodhaan harka irraa muranii harka irraa muran san immoo harkattiin deemantu na gube. Laalee xumuruu hin dandeenye. Harka obboleessa kiyyaa ka irraa murame santu anatti of beeke. Beeyna. Kalis beeyna har'as beeyna. Diinni keenna kakaleetis akka jiru. Akka buruufillee nuuf hin rafne akka har'allee nuu rafaa hin jirre tolchine beeyna. Faannoo irraa Oromoon bilisummaa eeggatus hin jiru. Kakalees eeggatu hin jiru, kaarras eeggatu hin jiru, kaburus eeggatu hin jiru. Immoo gocharra dalagamaa jiru kun sababa mootummaa 4 kiilootiin ka harka irraa muramus ilmi Oromoo karasaasan ajjeefamus kan bifa garagaraatiin Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo walitti buusuuf sabaa fi sablammoota walitti buusuuf warra kaleessa nagaa waliin jiraate walitti buusuuf godhamaa jirus sababa mootummaa amma 4 kiiloo jiruuti. Oromoon qe'ee ofitti nagaa barbaada. Oromoon qe'ee ofitti irratti bilisummaa barbaada. Nagahan bahee galuu barbaada. Ka nagaa dhogge hoo eenyu? Oromoon tolche beeka. Araarri barbaachisa, eeni barbaachisa. Araara dhugaati malee araara fakkeessituun garaaf jiraattu. Kaburus galchitee akkuma diinaraas nyaattetti nama nyaattu. Akkasii miti araara. Oromoon nagaa akka barbaadu, araara akka barbaadu, kuwaa wal naman gaafachiisu. Tooftaa sobaati miti, tooftaa ittiin ummata burjaajessanis miti. Oromoo of hin dagatin, saba koo of hin dagatin.